Bilbila haaraa yoo bitanne maal gochuu qabna? Iskiriina silkii akkamitti cufanna? Appilikeeshinoota akkamitti buufanna? Fakkeenyaaf Zoom akkamitti buufanna? Zoom akkamitti bananna? Profaayilii yookaan suuraa Zoom akkamitti irra kaayanna? Ruum akkamitti seenna? Ruumii Zoomiidha. Akkamitti Qur'aana Zoom irratti ol baafannee tuttuqaa yookaan qalama itti godhaa qaraana? Wantoota kanneen duraa duubaan isinii dhiyeessina, nu hordofaa. Takka takkaan adda babaasaa yookaan kukkutaa isinii dhiyeessina, nu hordofaa. Bismillaahi irrahmaani irrahiim. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ثم الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Kana dura iimeelii akka itti banannu laallee turre. Amma immoo wantoota nu hafan ka itti aananitti dabarra. Kana akkanatti iimeelii eega bananne booda tokko amma silkii keenya cufuudha iskiriinii isaa. Akka namnummaan arge ol fuudhee hin fayyadamne cufuudha. Isa san akkam goona? Sitingii seenna. Sitingii eega seennee akkanuma ol harkisnee look iskiriin ka jedhu kanatu hidha. Look iskiriin. Eegasi iskiriin look goona. Paatarni kanneen kumpiinii, kumpaaswordii, kumpaatarni kafeeteen cufatta. Baay'inaan ammoo paatarnii waan ta'eef paatarnii kana gattuudha. Anammoo ofii kiyya ka fayyadamu. Paatarnii yaadattu wayii itti galcheedha. Fakkeenyaaf mee akkanuma haa godhu. Kontiinuu godha. Akkanuma haa godhu. Konfaarmii godha. Bakka. Amma silkiin kiyya iskiriinii isaa yoo dhaabate amma iskiriinii isaa yoo cufame deebisee wayita banu kuno paatarnii na gaafata jecha. Paatarnii saniin banadha. Tole. Amma aappii wayii buufachuu yoo barbaade. Aappii wayii buufachuu Zoomii buufachuu yoo barbaade pileestoorii kana gattu qaba. Get start jedhaan. Use biometrics jedhaan. Go to setting jedhaan. Kana amma martiin qabu fingerprint ka jedhu kana fingerprint gochuu dandeetta jecha. Fingerprint yookaan fingerprint qabaatu taate kanatti tuttuqaa itti galchuu dandeetta jecha. Quba tokkocha san jecha. Quba tokkochaan bakka silaa fingerprint inni qabuun itti goote jecha. Kanatti kanatti quba kana haga inni guututti qubuma kanaan olii oofta jecha. Ishaaraa si gaafataara jecha. Haga inni guututti parsantii haga silaa barbaadamoo mulaatti 70 wayii irra gahee haga inni guututti qubuma keessa san olii gadi sosochooftaaf jecha achumarra. Bakka silaa fingerprint fakkeenyaaf kunas biraan qaba jecha. Qubuma tokkocha kanaan itti guutta dhibba guutee amma ammoo danjittaan jecha. Kontiinuu jettaan. Akkana sii fidaa. Wayita akkana sii fide kana tuuyixe jecha. Kana wayita tuuyixe amma silkiin hin banamu. I am in. Isa kan not no ka jedhu kana goota. Not no. Amma Google accounting keenna asirra nu galee jira jecha. Ka asirra nu gale kana amma
aappii barbaannu ittiin buufachuu dandeenya. Aappii zuumii akkamitti buufanna? Pileestoorii gattuu. Pileestoorii wayita gattuu sarchii kana gattuu. Sarchii kana wayita tuu'ne gubbaa irratti mallattoo sarchii gubbaa kana tuu'ne. Eegasii asirratti zuum jennee barreessina. Zuum jennee barreessina. Zuum jennee barreessine sarchii jala kana tana tuu'ne jecha. Eegasii asiin instaal kun haga inni nu bu'utti eegganna jecha. Akkana goone instaalii nu bu'aa jira jecha. Amma lakkaa'ee zooree nu bu'aa jira. Haga nu guutuutti dhibba guutee haga nu guutuutti akkanumatti sabbarree eenna. Amma xumuramaa jira jecha. Instaal ta'aa jira. Aappii zuumii buufannee jecha. Amma oppin jedhe jechuun buufamee jecha. Bakka yookaan asiin oppin jennee asumaan seenna yookaan ammoo duubatti deebinee silkii keenya duubatti deebisnee yoo jenne zuumiin kun as keessa nuu jira jecha. Aappitu keessa nuu gala. Kanaaf amma zuumii san akkamitti banannaa laalla jecha. Waan asirraa hafe yookaan kutaa asirraa hafe viidiyoo itti aanu irratti argattu. Viidiyoo itti aanu hordofaa.